Kunu bakka kana ta'anii viidiyoo waraabanii hoteela illee zooree irra ga'ee hoteela Super New Adan kan jedhamu magaalaa Adan keessatti isaan kan boqottee turte dhuftee baatee jirti naan jedhanii akkuma argitan ganda keessa barbaadaa jira. Mandar ustaad kana ba motor ke zoor biyya fallaqwan barbal wanena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورطة دعوة تجينا كم جتنا بكجتنا نجينا سوينا جرات جتة ويارنا كنا أكو ماركتن مقالة عدن. سلامة كافة دمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم ناجرتن وردكتور الشانالي كينا خا. بقى ناجرتن. أكو ما أرجع عدن بارقو باجرة. عندي إني سايبك ياسكيس جراتين. hotel so biyar rangga indah في hotel كندا كيري تيمه. دقيقة مثلا دقيقة. Yo asli itu masih jan. Oguma san rakay akuma tinatti bilbilteetin deemitin hoteela san deemitin na gaafadhu way deemin alaale akuma naan jetteen oguma san deemitin gaafadheeni aywa injirani naan jaan bayan naan jaan bakka addaa bakka bashannana toora afaan baara kanniin faantitti anu sarmaa fi mitire amma bakka bashannanu fi dhufte jenneetiin baara gubbaa zooraa jirra inshallah waan goonu jiru jechuudha ma guyyaa takka waan rabbi jeen oolu aywa arguun keen oolu inshallah yeroo sirraa fita malee isiniin himne malee durallee haaluma kanaan isa itti godhee ture akka bakka baaraa magaalaa keessa barbaaduuf inni illee ijoollee hedduu bakka hedduutti ergeetiin yoo akka isa argitan jedhee namni isin beekne hin jiru barbaadaa turan jechuudha. Sumayyaan viidiyoo gadhiistee argine salaamii wajjin dafee isa ergee innis barbaadee hoteela sana hin jirtu jedhanii urga viidiyoo waraabdee viidiyoon sun urga waraabame torbee takka ga'ee nuun jedhanii jarri illee urgaachiyyuu gadhiiste torbee takka ga'anii jedhan dafanii ba'an jechuudha. Homaa gochuun dandeenye kan kun amma magaalaa Adan keessa jirra. Haala kanaan barbaadaa jirra. Waan bakka hundatti amma nu bakka hundatti illee nama hundatti illee itti si hime. Noktaalee illee bakka keellaalee irratti illee itti hime. Suuraalee illee facaaseetiin jira. Akkasi rabbi keeraa godhu. Homaa gochuun dandeenye kan kun barbaadu jirra. Jarris viidiyoo san yeroo san waraabanii achi yeroo san bayanii daddafanii kutan jechuudha. Gochuun dandeenyu yaa isin viidiyoo erga waraabdee deemte torbee tokko caalteedhaan erga hoteela san gadhiistee bakka biraa jijjiiranii magaalaa kana keessa jiraatanii bakka biraa jiraatanii hin beeku. Akkuma beekamu ayyulleen barakina dhugaadhaatiin nu cinqee turte hin deemtu naan jedha turte hangaruu akka ta'u ta'ee dhufee jira jechuudha. As magaalaa Adan jira baara gubbaadhaa mumkin sagaleen isin jeequu danda'a. Sagaleen isin jeequu danda'a. Kamu ayyulleen dhugeete ayyuu tasgabbaa isinleen bilbilan jalaan kaastu. Kanaafuu inni dhugaa jirti illee barakina dhugee fajjeechaa jirti. Waan hundaaf rabbi keeraa godhu bilbila san jalaan kaasu sagalee keessa hin deebistu waan taates hin beeku. Akkuma fiigaa dhufeen barbaadaa ooletiniin haala kanaan viidiyoo isiniif waraabe. Mee amma kun nu jeequu danda'a akka itti aanu bakka biraatti isin waraaba. Nagaan nuuf tura isin jala baaba'e. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت ورد صدق تتكلنا بكتير نجين سوجين هابو جتة. أكم أرجتن سمية نسوبدت مقالة أدنى الرسانة أجرنا جت فيديو رابدة يعني اللي في جيش سنة أجرت كريتمان في قادة كيجولا كران غارا كران كلي كران بدا كتيسن إيشين سنة أجرت اللي في قادة كي أزيه فتة كراي تندم تلبدة سنة تناديه بتلاتين هارك كنا تريهم في قادة كودا سين نسوبدة أسمع كيس تيت سنة أجرنا جت yoo anfiigaa dhaqee sana aga'u isin Itoophiyaa jirte Itoophiyaallee yeroo anfiigaa dhaqee biyya galu isilleen as akka jirtu arge mas viidiyoolee salaam fa'aa wajjin dalagaa jirti salaam fa'aa wajjin dalagde hoteela keesteettet maqaa hoteela Super New Adan kan jedhu keessatti hoteela san keesteette dhaqee yoo gaafadhu dhugaan dhayiteetiin achi keessa taa'aa turte an duraan san Adan keessa jirtu shakkii godhadhe Hudeedaa Adraamot kanneen kana iddoon baharaa bakka hedduu jira magaalaalee gara garaatu jira san keessa magaalaa tokko keessa taa'eetiniin nashawwaluuf beekamaa Adan jiran jetti se'eetiniin ture isin dhugama Adan jirti
hoteela isin keessa seenee viidiyoolee achitti waraabee guutuu isin xumurre guutuu isiniif xumuruutti deebi'e jechuudha. Salaamillee dhuftee jirti, salaamillee wal arganii jiranii biyyarraa kaatee dhuftee mungkin isin gargaartee biyya galchuu dandeetti, mungkin karaa biraas si oofa jechuun jirti, isin garuu hin ta'u jechaa jirti achirratti hin beekamne kaammas yookaan isima wajji biyya galti yookaan akkuma jette isii wajjin biyya biraa deemti jechuudha. Carraan hin qabu taa'etumaan eeguudha. An dubbachuullee hin barbaanne makiinaallee konkolaataa lachuu gurguree kan isii bitellee isimaa fi gurguree jira konkolaataa lachuu jechuudha. Mallaqa sanillee immoo akkaawuntii baankii isin irratti keessaa baafata itti fayyadamtutti achi keessa naqee jechuudha. Haa isin itti fayyadamtuuf durallee isin konkolaataa anaaf jedhee haawitu malee ka oofu suma akka itti fayyadamu suma ofii fi naan jettee kun haa argitu lachuu ka gurgure mallaqa akkaawuntii isin itti fayyadamtu irraa naqee jira jechuudha. Haa itti fayyadamtu mallaqa isin garuu hin barbaadu mallaqa deeffadhu narraa yoom rakkadhu isin jedhee jechaa jirti jechuudha. Viidiyoo darbii argitanii jiraatan. An himullee hin barbaanne akka mallaqa akkaawuntii isii itti fayyadamtu irratti akka naqe mallaqa makiinaalee gurgure san isitti simuu hin barbaanne garuu yaa'u dirqamanatti eega isiin himuun isii waliin jedhee isiin hin himte jechuudha. Akkaawuntii itti naqxanii jirtan birrii makiinaa gurgurtan an itti najamu keessaa baafadhaa jechaa jirti jechuudha. Akkasii mallaqa inumaan abdii fa'aa kenneetiin akkaawuntiitti seef godhiif jedheetti wanti jedhee jechuudha. Akkas yeroo addaatooti kenna Sumayyaan haala kanaan ammallee harka kennuu diddee zoora jirti jechuudha. Amma salaamis dhuftee isii wajjin immoo eessa akka deeman rabba haa beeku. Salaamiin wajjin jiranii yookaan isin gargaartee biyya kana baasti. Akkasii anta akkam ijoollee nama mul'is jedhaan jira. Namni hedduun immoo ijoolleen jedhanii jettanii ijoolleen ofii fugaaf guddatte deebitee jechaa jirtan hin danda'an garuu dhugaa dubbachuuf yoo na wajjin hin guddatin ilmaan tiyyaanatti fakkaattu jechuudha. Yoo ani hin guddisin yoo osoo an argu na wajjin hin guddatin jaalalti hin jiru jechuudha. Dhalattee qofa bakka argitetti deemtee guddatteef yoo taate dhoqqeen biraa immoo dhalaa dhaluun qofti faayidaa hin qabu jechuudha. Ilmaan jechuun yoo bira ta'anii guddisan jaalalti abbaa yoo jiraatte jaalalti ijoollee wajjin jiraatte san qofa ammas yeroo jalqabaatiif waan ta'eef ta'amma booda naa dhalattu caalaa tanniin ta'e yeroo jalqabaa naaf dhalattanatu natti jara dhabuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf rabba haa mul'isu jedha isinis du'aa nu godha. Kanaaf dhiisi warri bittan hedduu jirtan karaa keessatti illee dhuftan dhiisi ofiinuu gaaf guddatte dhufti gaaf guddatte natti dhufi maarraa godha kaan hin guddisin kanaa wajjin hin guddatin ka jaalala ijoolleen argin maarraa godha guyyaa guddatte jarruu deemuuf deemti dubartiidha heerumtee tokkotti mita namaati. Kanaafuu amma jechuu ka ijoollee jedhamtu amma ka jaalalte jirtu amma ka barbaadu akkasiin jedhaa horratti addaatooti kenna dubbii isin dheeressee jira. Wanta isin deebi'ee dhufeef bakki sun hoteela achitti viidiyoo guutuu isin waraabuu hin dandeenye asitti ifa godhee resiif deebi'ee isin himuu fi akkasuma Sumayyaan sanaarra leega dhuftee adan gad deebitee sanaa dhufeettes na sobdee sanaa nageeste sanaa anis dhaqee sanaarraa gad dhufee adan jira jechuudha. Amma hoo sanaa deebi'ee itti musuudhi seennaan jetti rabba haa laaffisu osuma akkana zorru sagantaa walumaa galtii gadi jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجاح نفترض يمتوج الفكرين ساتوجاس سكنكوش لا متعت للردى لي جباني الشارع ያወኩት ብዙ አለ አኩኩሉ በሉ ልጆች እንደገና ዙሪያዬ ጨልሟል
በልቤ ላይ ጸጸት